Anis argeen baay'ee rifadhe takka abadhe gaafan isaan ilaalu. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media qophii keenya irraatiin argaawwan garaagaraa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti subscribe, share, like, comment gochuun wajjin turan affeerraa keenya ta'a. Turtii gaarii. Ani maqaan koo Abrahaam Tolasaan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Lagxaafoodha. Guyyaa har'aa kan jaalalleen koo na goote namiitee deemteen isinitti hima. Ijoollummaa koorraa kaasee kan isheedhaan baay'een jaalladhu, isheenis baay'ee kan na jaallattu jaalallee tokkoon qaban ture. Maqaan jaalallee koo kanaas Beezaa Abdiisaa jedhamti. Anaaf Beezaan baay'ee wal jaallanna. Obsa illee waliif hin qabnu. Ani ishee malee jiraachuu akka hin dandeenye isheen irraa adda baate jennaan akkan baay'ee miidhamuu danda'u ittiin hima ture. Isheenis yeroon akkas jedhanutti gurri seexanaa haa dudu kana lammatu iyyuu hin yaadin. Ani kan keeti, atis kan kooti. Du'a malee kan adda nu baasu tokko illee hin jiru. Garuu biyya alaa dhaqeen maatii koofis siifis dabarsin wal faana jiraannaa naan jetti. Ani yaada isheen biyya alaa nan dhaqaa jettu kana fudhachuu hin dandeenye. Sababni isaa biyya alaa dhaqxee ishee obsuu irrayyuu as teesseeyyuu gaafa mana isaanii keessa turte gadi na bira dhuftu baay'een maraadha. Yeroo sana immoo maalan godhaa? Yoo isheen biyya alaa dhaqxe ani ishee obsee jiraachuu hin danda'u. Kanaafan yaada ishee kuffisuu yaale. Beezaan koo yeroo hundaa hiyyuun maatii ishee baay'ee ishee dhiphisa. Dhiphina ishee ani immoo hin barbaadu. Fuulli ishee sekoondii tokkoof gaafa dukkanaa'u waan hin qabuu fi dhiisu na wallaalchisa. Ani ofii koo barataadha. Waan hin godhu hin qabu. Yeroo barumsa hin qabneetiin alatti hojii ani hojjedhullee hamma kanaatti bu'aa hin qabu. Anaa fi Beezaan uma irratti walii galle. Isheedhaan qarshii kiyya baasee biyya alaa erguufan itti walii gale. Kanan biyya alaa ishee ergu akka isheen na gargaartuuf osoo hin taane deemtee fedha ishee guuttattuu fi akkasumas maatii ishee gargaartu jedheen ture. Egaa Beezaan guyyaan deemsi ishee gahee gara biyya alaatti na dhiiste garuma jabeenyaan deemte. Ani osoo ishee hin deemin dura sodaa guddaatu natti dhagahamuu jalqabe. Dhoksaadhaanis baay'een himimmaan kololaase. Garuu falli kan biraa sababa hin jirreef isheen ni deemte. Beezaan biyya alaas deemte akka iddoo gaarii ishee gahes bilbiltee natti himte. Waggaa 2-3 gidduu keessattis akka deebitu natti himte. Anis osumaa yaada ishee fudhadheen barnoota koo barachaa yeroo boqonnaa koo immoo muka soofeen barcuma garaagaraa qacarriidhaan hojjechaan itti fufe. Beezaa waliinis osoo walii bilbiluu akka maatii isheef qofa qarshii erguu qabdu itti himeen jabeessa malee homaa tokkollee ishee hin dhiphisu ture. Isheenis immoo jecha koo dhageesse maatii isheef qofa qarshii ergiti. Anis barumsa koo kutaa 12ffaa xumureen hojii muka soofaa yeroo koo guutuu laadheen hojjechuun jalqabe. Ani hojii godhaanis baay'ee milkaa'aa dhufe. Guyyaatti qarshii 300 hojjedheen oola. Ji'aan qarshii 9,000 argadha. Haaluma kanaan suuta jedheen Beezaan deemtee waggaa 2tti mana baay'ee bareedu tokkoon bitadhe. Yoo isheen dhufte keessatti wal fuuna jedheen karoorsa. Mana mukaa soofaas kan dhuunfaa koo banadhee namaaf illee hojii baneen waan gaarii osoo hojjedhu uumaan koo maalan akka isa balleessee hin beeku. Kaayyoo koo hawwii koo fuutee Beezaan abiddatti naqxe. Waan tokko osoo naan hin jedhin bilbila ishee jijjiirattee anaan qofaatti ofii ishee immoo nama biraatti akka heerumuuf qophii irra jirtu hiriyyaan ishee tokko bilbilaan natti himte. Yeroon kana dhagayetti baay'eetti miidhame. Akkamitti olmaa koof jaalala koof kana deebinaaf gooti jedheen baay'eetti nuuf gate. Hojii koos nan dhiise. Egaa Beezaan irraa adda baatee waggaa tokkoof akka maratu ta'een dabarse. Hiriyyaan Beezaa kan biyya alaatti waliin turan dhufte kunuunsa garaagaraa naaf taasisuu eegalte. Jalqaba irratti eenyu akka taate illee naaf hin galle nattis hin himne. Anis ishee hin gaafanne. Garuu keessi koo akka isheen qulqulluu taate natti dhagahama. Maqaan mucayyoo kanaa Ayyaantuu jedhamti. Ayyaantuun maaliif akka isheen akkas na kunuunsitu hin beeku. Garuu nan ishee amane. Mana koottis waliin jiraachuu eegalle. Adeemsa keessa maaliif akka na gargaartu gaafan gaafadhu sodaan osuma itti dhagahamu sababan si jaalladhuuf dhaanaan jette. Anis yaada ishee kana dhagahee calluma jalaa jedhe. Guyyaan bari'ee bulu Ayyaantuun humnaa ol na gammachiisuu jalqabde. Beezaa illee na irraanfachiisuu eegalte. Beezaas dagadheen ayyee waliin jireenya haaraa eegaluuf ofan karoorse. Sana booda guyyaa wal jijjiirtee ji'oonni hedduun darbani. Ayyeen laphee koo cabsitee onnee koo keessatti mana ijaarratte. Anaaf ayyeen gaa'ela seera qabeessaa raawwachuuf guyyoota lamaaf Beezaan ni dhufte. Gaafan isheen argu waan tokkollee natti hin fakkaanne. Qofaattis waliin dubbannee jennaan soba dhugaarraa fagaate natti haasofte. Ani garuu wanta sirra gaheef siifan gadda. Kana si gargaaru yoo jiraate si gargaaruu nan danda'a. Kanarraan kanaaf na hin beektu sin beeku jedheen ani jaalallee soba hin beekne kan ofii ishee irra anaaf yaaddu qaba. Ishee waliinis jireenya ijaareen jira jedheen ishee dhiisee gara ayyee kootti hin deebi'e. Anaaf ayyeenis waliin bultoo ijaarrannee jireenya gammachuu qabu jiraachaa jirra. Beezaan immoo kan olmaa ishee argattee abbaan manaa ishee hidhamee qofaa ishee jiraachaa jirti. Kan nama ajaa'ibu immoo abbaan manaa Beezaa hattuudha. Yeroo yerootti hidhamee kan bahudha. Jireenyaaf illee nama kaayyoo hin qabnedha. Yeroo hundaas kan boossuu fi boqonnaa kan hin qabne taatee jirti.
miidhamuu isheetti hin gammanne garuu kan hojii ishee argatte jedhee yaada. Ayyeen koo jaalalli ishee mucaa ilmaanaaf laachise amma akkuma nama dureessa tokkotti jireenya keenya gaggeeffachaa jirra. Biyya lafa kanarra gaafa jiran hundumti keenya akkuma oolmaa keenyaatti jiraanna. Yoo nama miine ni miidhamna, namas yoo gammachiisne ni gammanna. Hunduu yeroo isaa eeggate nu harka ni gahaati. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Silaa wanti hin jijjiiramne tokkollee hin jiru. Ani maqaan koo Singitaan Urgeessaan jedhama. Bakki dhaloota koo fi jireenya koo magaalaa Gincii yommuu ta'u, jireenyi koo badee ture karaa jaalallee koo naaf jijjiirame miidhagina isaan arge. Jaalalleen koo akkamitti akka jireenya koo badee sirreessite isinitti hima. Dhugaa dubbachuuf isheen osoo gara jireenya koo hin dhufne ta'e yoona kana eessa akkan jiraachuu danda'u gaafa yaadu baay'een ajaa'ibsiifadhe jireenya koo irraa. Ani nama kaayyoo qabuu fi deemsa sirrii qabu hin turre. Ijoollummaa koo irraa kaasee abbaan kiyya yeroo hundaa ni reeba ture. Balleessaa koo malee osoo hin taane balleessaa kootiin kan ka'e yeroo hundaa natti dheekkama. Harmeen kiyya guyyaa tokko osoo hin na gorsiin ooltee bultee hin beektu. Bulee bari'u gorsuma na gorsiti. Ani hiriyoota amala badaa qaban itti maxxaniin araada adda addaa keessa galeen yeroo qarshii abnutti hiriyoota keenya waliin nama reebnes ta'e bifa kamiinuu qarshii haannee wanta barbaannu fayyadamna. Tasa hojii ijaan argaa hin jaalladhu. Barnoota koo kutaa 10ffaa xumureen sababa qabxii gaarii hin finneef barnootatti lammata hin deebi'u jedheen hiriyoota koo warra ammaa kanatti han dabalame. Abbaan koo akkan barnoota baradhuuf yeroo hundaa natti dubbates nama gurra qabu osoo hin taane nama gurra hin qabne itti ta'e. Umarrattis abdii kutatanii gadi na dhiisanii. Ani hiriyoota koo waliin naannaa oollee isa butamu bunnee isa hatamu saannee jireenya keenya gaggeeffachuu malee waa'ee borii yaadda'uu dhiphachuu kan jedhamu nu bira hin jiru. Kan bullus bakkeema barandaa namaa jaladha. Yeroo baay'ees hiriyoota keenya waliin hidhamnee ji'a 6 mana hidhaa sirreessaa keessas turreerra. Garuu wanti anaanis ta'e hiriyoota koo sirreessu tasa argamuu hin dandeenye. Bakka jibbisaa ta'e hundatti dura maqaa koo fi maqaa hiriyoota kootu waamama. Nuti garuu eessattis ta'e eessattuu yoo maqaan keenya waamame wahumaa tokkollee nutti hin fakkaatu. Nama jecha hin taane guyyaa nutti dubbate halkan dhaqnee isa guyyaa dubbateef deebisaa qajeelchinee laannaafi turre. Egaa magaalaa Gincii keessatti bara sana maqaama keenyatu iddoo hundatti darbatama. Hamma kana keessaa garuu nuti gammadoodha. Haaluma kanaan osoo jirru dubarri tokko gaaffii tokko malee dhuftee jireenya koo keessa galuuf karaa saaqqachuu jalqabde. Mucayyoon kun sababan wanta hamaa tokko irraa ishee baraareef natti dhiyaachuu feete. Haalli wal bariinsa keenyaa akkas ture. Guyyaan isaa kamisa ture. Anis durii koo malee qofaa koo deemaan jira bosona xiqqoo keessa. Bosonittii keessa osuman deemu dargaggoota lamatu dubara tokko dirqiidhaan gudeeduuf ishee rakkisaa jiru. Anis argeen baay'ee rifadhe. Takka abadeen gaafan isaan ilaalu mucayyoon sun gadhiifattee adeemuuf hamma dandeesse isaan taaggalti. Garuu isaan jalaa miliquu yookaan bahuu hin dandeenye. Ergan xiqqoo isaan ilaalee booda mucayyoon sun garaan araaste baay'eettis ni boossi. Sana booda dhaqee ishee baraaruuf murteeffadheen gara isaaniitiin qajeele. Osoo dargaggoonni sun lamaan nan argin lamaan isaaniirrayyuu dullaa guddaa buuseen mucayyoo sana qabadheen fiigichaan achi keessaa ishee baadheen baane. Karaa konkolaataa irras geenye jennaan mucayyoon sun anaanis akkan ishee miidhetti na lakkoofte jechoota kana hin jedhamne fayyadamtee na arrabsite. Guyyaa sana baay'een of jaje garuu isheen waan baay'ee yoo naan jettes isaan duraa baay'ee dafee aaru obsa guddaan godhadheefi. Mucayyoon sunis dubbattee gaafa dadhabdu na jalaa iyyuu hin qabdu jettee deebistee ofitti aarte. Anis erga isheen aarii ishee xiqqoo fixattee booda wanta hunda ittiin hime. Isheenis ifa mana gaafattee galatoomi naan jette. Ani homaa rakkoo hin qabu jedhee osoo afaan koorraa hin fixatiin minibaasiin tokko dhuftee jennaan yaabbanne gara magaalaa Gincii seenne. Sana booda akkuman magaalaa galeen mucayyoo sana dhiiseen bu'e. Mucayyoon sunis na waliin gadi buute. Maaliif asitti buutee jennaan maqaa keenatti himne naan jette jennaan maal siif godha maqaan koo jedheen Singitaan ittiin jedheen darbuuf kanaan ani immoo Sintaayyoo naan jette. Maqaa bareedaa qabda ittiin jedheen hiriyyoo tokko ittiin dabalame. Mucayyoon sunis gara mana isaaniitti sokkite. Egaa guyyicha irraa jalqabee onneen koo mucayyoo sana waliin ta'uu malee dide. Calluma jedheen ishee yaaduu malee wanta kan biraa dalaguu hin dandeenye. Mucayyoon sunis iddoo ani hiriyyoo tokko waliin oolu dhufuu eegalte. Haala keessa sin jaalladhaa naan jette na gaafatte jennaan gammadeen ishee waliin jaalalan jalqabe. Osuman haala kanaan jiru Sintaayyoon abbaa koonatti caalte. Yeroo hundaa gorsa malee afaan ishee keessaa kan bahu ni dhibame. Ani immoo dhugaa dubbachuuf gorsa ishee sirriitti dhagahuun eegale. Takkaatti ta'uu baatus hundisaa suuta jedheen maatii koottis araarameen araada keessan galee tures dhiiseen hojii dhuunfaa koo banadheen sababa Sintuutiin jireenya koo jijjiireen jireenya hiriyyoo tokkos karaa sirrii qabsiiseen eenyummaa koo kaleessaa isarraatiin bakka buuseen jireenya koo badee ture jaala Sintuutiin qabameen waan hundaa sirreeffadhe. Ishee argachuu kootti gammadeen kunoo hangaarraatti jiraadha. Olmaan Sintuu koo kana qofaa miti waan baay'een dhiise. Olmaan ishee hedduun laphee koo keessa jira. Baraanis ni jiraata.
Mee dhuguma jijjiiramu kootti warri gammadan sintuu koo naaf eebbisa. Oromiyaa Mass Media yeroo keessa waan hirtanii seenaa jireenya koo qilleensa irra naaf oolchitaniif galanni koo guddaadha. Obboloonni koos kan seenaa koo naa dhaggeeffattan guddaa galatooma. Dhaggeeffattoonni keenyaaf hordoftoonni keenya Oromiyaa Mass Media jalqaba irraa kaastanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaa qophii keenya irraa akkasii waawwattan qayyawattan bohaartan abdiin keenya guddaadha. Egaa ergaa jaalalaa mudannoo jaalalaa xalayyaa jaalalaa fi ergaawwan garaagaraa qabna. Karaa kam ergannaa yeroo jettan karaa lakkoofsa Telegiraamii duwwaa 9654896 13 barreessuun nuuf ergaa isiniin jenna. Subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaruu hin dagatina. Yaada keessan nuuf hira, yaadni keessan nuuf galaadha. Qophii biraa haga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.